kana garee gaaddisa jannataa biyya Ameerikaa kutaa Minisoota jiraatantu qarshii Itoophiyaa 167 fi qarshii 90 erganii kunis immoo nuti viidiyoo jenneen wal qabateeti Kadijaan jechuudha hojii garaagaraa hojjechuudhaaf karoora qabattee jirti daa'imman kana faana asitti rakkataa jirti kana wal qabatee lafa tokko bitachuudhaaf sochii garaagaraa taasisaa jira kallattii garaagaraatiin kanaafuu obboleewwan akkuma garee kana gareen garaagaraa gareen quraanaa gareen madrasaa garaagaraa bakka garaagaraa jiraatan keessattuu biyyoota garaagaraa jiraatan akkuma kana dura gochaa turtan ammallee jabaattanii obboleettii keenya kana bira dhaabattanii lafti sun bitamee madrasaan guddaan akka ijaaramu gamanumaan dhaamsa godha gorfachuun barbaada obboleewwan keenya gaaddisa jannataa kutaa Minisootaa jiraatan amaanaan keessan qaqqabee jira. Ayyee galatooma ulfaadha. Nagaa ijoollee gaaddisa jannataa jedhamantu erga biyya Ameerikaa irraa namoonni garaagaraas kallattii garaagaraatiin si bira dhaabachuuf hin barbaadu waan ta'eef mee isaaniinis galateeffadhuuti namoonni biroo immoo akka si bira dhaabatanis ergaa dabarfadhu haala amma irra jiru kanaa wal qabsiisee fi yaaduma gabaabsii nuu kenname. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين أنا سلمنا تاسيسي سلمنا سلمنا كيس الألا النجارو هتقولي قودا أبا في هذا كينياتي كانوا رجودا جرا كريستناتي يبين كنا قودا مربين سلمنا رتي أرجعنا ديبسي الحمد لله إجا هم wanti birriin kun natti kennamee qarshiin kun jechuudha maasha Allah jazaa keessan jarabbiin ammastaan akkuma maqaa isaa waamicha bareechitan gaaddisa jannataa jala rabbi isin hadhaabu birrii kana hunda fudhadheen jira jechuudha kanaafuu birriin kun sadaqa kunoo lafa godhuma sanaa jechuudha sanuma irratti gurupiin ijaaramee jira jechuudha obboleewwan gurupii ijaaramee jiru jaras rabbiin naaf gargaaru jecha birriin kun dhaqee kan jaraarratti gala akkaawuntichis kanuma kootumaa walumaan kan amma natti dhaga'amaa jiru maa inni nasardaa jiru waan ta'eef abbaan lafaa sunis jechuudha sardaa keessa jiru maaliif bakka amma ergasiin yookiin immoo obboleessi koo abdiin dhufee sagalee kana dabarsee achi ka'ee immoo isiniin immoo rabbinaa wakkalee jedhe alhamdulillah abdii godhateera naa jabaadhaa gara laficha bituutti isiniin jedha amma isiniin cinqa rabbii gaditti gaa rabbiin isinitti wakkalamu jecha egaa lafti kun amma ijoolleen kutaa afurii bakka hin kaadhuun qabu wallahi amma ramadaana shawwaal 10tti jalqabna galmee jechuudha ijoollee kana immoo bakkuma geessus hin qabu mootattii kana argaa jirtu asuma irratti baratu ijoolleen kun kana qofaa miti warri kun warra kursii ganamaa yookaan ciree ganamaa nyaatanudha malee jechuudha ijoolleen baratan hedduutu jiru ijoollee naannoo 500 jedheera haadholii wajjiniin yeroo kanaa walitti kutaa afur immoo iddoon kaa'uun qabu jechuudha kanaaf silaa naa cinqamtanii naa sardaati laficha kana narka galchaa ijoollee kana achi geesseen barsiifadha dabalata irratti immoo kana keessa hojiin kun madrasaa qofa osoo hin taane Beetur Rahmaa Buqqarraa Goddirjit yookaan tola ooltummaa jedhuuf jalaa qaba jechuudha. Natti bal'isaa yookaan quraana rabbiitti bal'isaa rabbi isinitti bal'isu hangabaafseetu man kana isinitti hima jechuudha. Sikoo tokko magaalaa Finfinneeti jechuudha. Uffata xaaqaa ergeefii jira. Uffata xaaqaa ergeefii immoo gara dawriitti deebisee fi viidii ittiin baatu jechuudha ijoolleen kun. Maaliif viidii waan ittiin baanu qaban waan ta'eedha. amma sobboleewwan namni lama wayii shiita wayii kan bitu jechuudha. Shiitiin jaraa dhufaa jira inshallah jarri kun shiitii kana uffatu ammallee ofiiseen isin eegaleen ture karaa jira. Achi moroo ka'u kun kursii kana kan gaafa idiitti baafatan sirnaa barbaadee uummatatti kana baafatu. Idii kanatti obboleewwan viidiyoo kana ilaaltanii kuma tokkos kuma lamas daruudha waan ta'eef namni viidiyoo kana ilaalu xiqqaate viidiyoo siidheen gada gadhiisne namoota meeqa bira akka qaqqabe anis nan beekaa isinis hin beektu namoota baay'ee ilaala amma dandeessan qarshii 50 haa ta'u 100 kuma tokkos haa ta'u baay'ee faayidaa guddaa qaba wanna arganne kanatti dabalannee lafa sana binnee ijaarsa isaa immoo rakkoon qabu lafa qofti nurkaa galu malee ijaarsa salphaadha obboleewwan hanga ammaatti karaa WhatsAppiitiinis karaa Facebookiitiinis kallattii garaa garaatiin obboleetti keenya kan ijaa bira dhaabataa jirtan rabbi isinirraa jaalatu ulfaadhaa galatooma viidiyoo kana ammallee sheer gochuun hin dagatinaa. Nagaa keessanii maashaallah hin babbareeddu baay'ee. Eenyummaa hunda keessaa gobasiin sirriitti gobasiin eenyumni? Eenyumni? Ibraan eenyumni? Ibraan si kottume. Namni hundi maaliif akkasii filate beektaa? Namni hundi maaliif si filate? Maal dandeessa? Quraana sirriitti qara'uu dandeessa? Barumsa meemee. أعوذ
الشيطان الرجيم وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتهدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا صدق الله العظيم. الله أكبر. عمرين كبير. أكمل.